Waaqayyo galgala kana rakkisaa kee hin qaba. Waaqayyo galgala kana isa si rakkisee rakkisa. Harki Waaqayyo galgala kana siniif haa mul'atu. Yaa Waaqayyo gooftaa sin kadhadha galgala kana ati saba kanaa mul'atu. Ati saba kanaaf dubbadhu. Hidhaa saba kanaa ati hiiki. Gaafi saba kanaa ati deebisi. Hudhaan gubaa'ee kana gidduu tolfamuu hin danda'in. Jawween gubaa'ee kana gidduu tolfamuu hin danda'in. Waan qabuun sirra jiraatu galgala kana ati qabi. Waan kun sirra jiraatu ati galgala kana hiiki. Maqaa Yesuusiin ati hiiki. Harka keessa mataa gararraa tolatti tumaa Waaqayyoon galateeffadha. Itti dabalaa ammayyuu Waaqayyoon galateeffadha. Yesuus jiraatana. Mee harka keessa ol kaasaa isa mataa nuqqubsee Waaqayyo mataa nuqqubseedha. Itti dabalaa isa mataa naadoochee Waaqayyo mataa naadoocheedha. Harka kee ol kaasii waan siin jedha. Isa bara kee qabeessa jireenya kee qabee Waaqayyo galgala kana itti dhufa. Mataa sana uudhaaf sirraa galafachuudhaaf hilmi Waaqayyo galgala kana sii dhufa. Mee harka kee dhaabadhuu too naa dhufa jedha. Adaraa kee duraa jijjiirradhu siin jedhe. Hammayyoo harka keessan darbadhaatu naa dhufa jedha. Hilmi Waaqayyo hidhaa kee hiikuudhaaf sagaala kee jiruudhaaf galgala kana Waaqarraa gadi siin waale. Qoe isa biyya rakkisee tasire. Waaqayyo immoo ganaa mataa naannessee isa rakkise. Haleluuyaa. Mee Waaqayyo diina koo hin rakkisanidha. Dubbadhaa Waaqayyo diina koo hin rakkisanidha. Sabara kee rakkise, sabara kee rakkise, saballaa kee rakkise. Waaqayyo galgala kana hin rakkisa. Dabdeel boqonnaa sadii lakkoofsa tokkorraa kaatanii asii gadeessa argachuu dandeessu. Namicha mootii jedhamu namicha inni muka dhadhaase tokkotu Waaqan tolcha jedheetu warqee cabacabee bifa fakkeenyaa tolche. Mata duree isiniif hanqina. Gaafa kana bifa fakkeenyaa tolcheetu Waaqa tolcheetu biyya Baabiloon keessa dhabe namni akka itti waaqeffatan taasisa. Warra biyya bulchan, warra kutaa biyyaa bulchan, warra naannoo bulchan mootii beektu miti. Semua bifa fakkeenyaa tolche warra biiroo keessa hojjetanii beektu miti. Isaa walitti waamee bifa fakkeenyaa ni tolche kana waaqesitu jedhe. Haleluuyaa. Egaa ajaja baasee egaa xumuree booda bifa fakkeenyaa sana egaa hojjete biyya Baabiloon keessa dhaabeetu ajaja baase. Sabni kamiyyuu sabni na jalatti bultu kamiyyuu dhuftee waaqessu qabdi dhufteetti jilbiifachuu qabdi jedhee ajaja baase. Turumbaa fufe ta'uu midhaan deemanii man ta'uu makiinaadhaan ta'uu isa kanan beeku. Garuu ajaja baase. Yesuus jiraata. Waaqayyo galgala kana diina keessa ajaja sii baasa. Haleluuyaa. Mee akkanidha Waaqayyo diina kootti ajaja naa baaseedha. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Mootiin kun bifa fakkeenyaa tolcheera. Biyya adda garaatti ergeera. Akka dhufanii bifa sanitti waaqessan. Akka dhufanii bifa sanitti sagadan. Nama hundatti mootota hundatti erge. Garuu ijoollee qaqqaxaleen tokko namni sadii achi keessa jiru. Namni waaqa ormaatiin jilbeeffata. Namni shedhe mootii kanaa hin ajajamu. Namni qaxaleen namni sadi kutaa san keessa biyya san keessa. Yesuus bara baraan jiraata. Egaa ajaja baasee waan rakkee booda egaa saba hundaa walitti qabee booda ilmaan fidee ajanyisaa bira ka'ee bira fakkeenyaa sadii bakka sagaleen taasisa. Jarreen wayii nama sadiitu biyya san keessa jira. Maqaan isaanii Abdinaa godha tokko Shaadiraaq tokko Meeshaaq. Jarri kun kutaan biyya sadii keessa jiraatu. Yesuus jiraata. Sirriitti dhaggeeffadha. Kutaa biyya sadii keessa jiraatu. Akkuma saba addaa garaatti keessa jiraatu. Garuu jara kana sadan adda kan godhu mootii santu hojii irra saanna. Hojii mootii bifa fakkeenyaa tolchee sanii hojjetu. Gaafa kana biyya walitti qabee waaqessa gaafetanii sabni gooti hundinuu jilbeeffataniitu bifa fakkeenyaa tolchisanii sagadanii. Garuu jarri sun sadan hin didan. Yesuus bara baraan gooftaadha. Haleluuyaa. Mee akka keessan ol kaasaa ta'u tole hin jedhu jedha. Dubbataa tole hin jedhu jedha. Sirriitti qabeessa tole hin jedhu jedha. Haleluuyaa. Tole hin jedhin Waaqayyo keessa si dabarsa. Tole hin jedhin Waaqayyo si kennu. Tole hin jedhin Waaqayyo si nyaachisu.
keessa kasa waaqayyo na nyaachisu jedha. Dabala waaqayyo na nyaachisu jedha. Ilaala deematu jara kana warra waaqasaa saganne kana ibiddi qophaa'e. Haleluuyaa. Qophaa'e malee waaqayyo keessa si dabarsa. Qophaa'e malee waaqayyo keessa si baasa. Mee gagara malee keessa nama seera. Dubbata keessa nama seera. Harka kee kana keessa si baasudha. Harka kee kana keessa si fuudhudha. Inni waaqayyo amanamaadha. Oshakkate. Inni itti amante si duukaa jira. Inni itti amante si takataatolaa jira. Hin sodaatin miti babayyuu waaqayyo si oolcha. Mee harka keessa kasa waaqayyo na oolcha jira. Dubbata waaqayyo na oolcha jira. Poolisaa ba'u gadisaa ba'u malee jarri kun sadan dhimma minjaa miti. Dhimma mootii kana sodaa miti. Waaqayyo qofattama. Garaa isaanii muratanii tokkommee takka odeenya ta'uu midhaan jarri sadan. Waliin mari'achuun midhaan. Waan inji ta'e haa ta'u malee waaqayyo miti kanaan waaqessu. Haleluuyaa. Waan inji bu'ee abuu malee. Waan inji qabatee haa qabatu malee. Harka kee ol kaas. Kan du'e inni maa'ee waaqayyo mootii sagadidha. Kan badee abadu waaqayyo mootii sagadi. Jarri qorraati gadi walii galan. Gaafa walitti qabee fidanii jilbeeffatanii harka kiisii kaanii dhaabatu ta'uun beeku. Caal jedhanii dhaabatu ta'uun beeku jarri sadan qabdanii dhaabatu. Yesuus jiraatadha. Otuma rakkina dhiisoo nyaatuma hinduutiin badii jedhanii waaqayyo kan tolee si dhaaba. Haleluuyaa. Wanti sin garramu kutaa kana keessatti jara kanaaf ibiddatu qophaa'ee jira. Ibidda dhiisi tokkicha dhiitamnaan waan baay'ee lafa. Ika. Nasoe. Ma. Garu akka ibiddi dura jiru hin beeku. Akka ibiddi ati deemu hin beeku. Hin beekne dhuunfateera jarri waaqayyo jara keessa isaanii dhuunfate. Guddaan ishiin mana. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Abbaan gombifamtee haa gombifamtu malee gombifamtee waaqa ormaaf hin sagadin. Haleluuyaa. Yesuus bara baraan jiraatadha. Namni gara kuteessi nama akkamiiti? Tokko nama hin sodaanne. Hojii ergamoota boqonnaa 21. Lakkoofsa 12 irraa kaanaa dubbisa raaji. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Mee harka keessan ol kaasaa hin sodaanne jedha. Harka keessa suni tolleessaa hin sodaadheera. Hin sodaatin leenjiidhaa si geggeessa. Hin sodaatin leenjiidhaa si wajjin hin qaxxaamura. Achi turanis. Dubbii kana dhageenye Yerusaalemitti akka ol hin baane Phaawulosin hin kadhanne. Yerusaalemitti akka ol hin baane Phaawulosin kadhanne. Inni garuu maaliif boossanii yaada garaa koo dhiphiftu? Anoo hidhamuu duwwaa utuu hin ta'in maqaa gooftaa Yesuusiif jedhee Yerusaalemitti du'uuf iyyuu harka keessan ol kaasaa. Namni Pootoliqaa dhabuun duute maqaa Yesuusiif jedhi keessa darbe. Maqaa Yesuusiif jedhi keessa darbe. Haleluuyaa. Maqaa gooftaa Yesuusiif jedhee Yerusaalemitti du'uudhaaf iyyuu qophaa'e. Ilaa Phaawuloositu akkana jedha. Yaa Phaawulos mul'ata arganii Phaawulositti himu. Yaa Phaawulos Yerusaalemitti ol hin bahin. Yoo ol baatee hin duuta si jeesu. Phaawulos immoo nama gara kuteessa. Nama ontuu qabeedhaa hin jalde. Nama dubbii waaqayyoo lafeessa qabatee. Dubbii waaqayyoo lafee namaa qabannaan hin jalane. Gara itti shogosanis hin qabane. Waliin baay'inaa Phaawulos hin duute. Maaliif boossanii garaa koo raaftu? Ani maqaa Yesuus kanaaf reebbamuu duwwaa miti, hidhamuu duwwaa miti, duudhamuu qophaa'aadha. Duudhamuu qophaa'aadha. Harka kee ol kaasi. Darbuu kee namu du'uu kee namu maqaa Yesuusin ayyaanni isaatiif haa baay'atu. Ayyaanni waan hunda sinanneetu siif haa baay'atu. Egaa jara gara sadanii abiddatu qophaa'e kana keessa dabaranii murteeffatanii walii galanii dhufa. Gaafa biyyi jilbeeffattu isaan hin jilbeeffannu.
Gaafa biyyi gurgurtu isaan hin gurgurne. Yesuus bara baraan jiraata. Meessi namni gara keessan guutuu Waaqayyotti amanta. Duus jiraadhus Waaqayyotti of kenne warri jettan. Haleluuyaa. Sodaatiin gadi bu'ee rakkina keessaa si baasa. Sodaatiin isaati dadhabdeetti sii darba. Harka kee ol kaasi Waaqayyotti yaa darbe. Isa si doorsisutti Waaqayyotti sii darba. Haleluuyaa. Eenyutu oola joo ibiddatti deemaniimu. Ibiddatti deemaniimu. Inni lammaffaan warra Waaqayyo qofatti amana. Daani'el 3:17 argattu sammu. Namitti naa abdii malee abdii naa gonfaa shaadidhaa qabfaa Waaqumatti amana. Haleluuyaa. Yoo gubannees yoo duunees yoo jiraannees Waaqayyo keenya nu oolchee itti amana. Odoo amma hojjetan mootummaa ifa banaa godha. As keessa rattee biiroodhaan haa ta'u Yesuus gadi siin jedhan hin gantu. Jara kana sadan garuu ni buugadalaa jirtu hojii irra dhaabe. Isaatu hojjisiisaa isaa hojjetu. Dursanii jilbeeffattuu fi qabu turan. Ganaa namicha mataa adoochu. Mee harka keessan ol kaasaa Waaqayyo galmeenaa gaggara galcheera. Waaqayyo galmeenaa gaggara. Harka kee ol kaasi Waaqayyo galmeenaa gaggara galcheera. Mootii kanatti Waaqatu fuudhee beeksisa nama baasa. Dura jarri agubattuu baasee achi gadi siqee mana dhala gola 26tti Waaqaaf dinaa gobaatti buutanii wayyoo. Inni oolangaa ibidda keessa. Inni darbangaa ibidda keessa. Ima dabarta waa'ee keetiin namatu Waaqa galateeffata. Akka rakkatteetti dhabtu akka dhiphatteetti dhabtu Waaqayyo keessa si dabarta. Jarri Waaqayyo isaanii qofatti amanan bakka Abdiinaagoo Meeshaak Shaadiyaak Waaqayyo nu ajjeesu nu jiraachisus nu gubus Waaqayyo dhikkii kanatti waaqessinudha. Luka lama qabaataniidha muka laman koran. Duutus jiraatus wixxisi yoo si oolche si oolchoo si keessa si ajjeesu. Hallaqe. Nama tiriyeena meeqatti lakkaawwamu mootiin kun beeksisatti baasa. Nama miliyoona meeqatti lakkaawwamu mootiin kun beeksisatti baasa. Dubbifadha. Wangeela baafadhaa laala kutaa sana si jedhee. Warra afaan gara garaa dubbatan warra gosa adda garaadha warra birrii baatan jedhe. Maaltu adda godhe jara sadan hin galee waa'ee Waaqayyo. Gaafa Waaqarraa siif homtuu sin dhibu. Gaafa Waaqarraa siif yoo si dhiitani sin dhukku. Yoo qullaa taatee sitti hin dhaga'amu. Harka kee ol kaasi. Bara bubbeen nama fudhatee tokko fuudhumti Waaqa si fudhatee haasoftu. Haleluuyaa. Si gaara qaayi. Jara sadan keessaa fuula qulqulluutu guute. Jara sadan keessaa fuula qulqulluutu jira. Akka Waaqayyo ibidda kana keessa oolchuuf immoo hin beeku. Olis yoo ba'e gadis yoo ba'e Waaqayyo akka harka Nebukadnezar jala oolchuu hin beeku. Yesuus bara baraan jiraata. Harki Waaqayyo galgala kana siif haa dhufu. Haleluuyaa. Hinduutiin baddeelanii seenu garuu Waaqayyo si oolcha. Nama gara gudeessa ta'e. Hijoo nama gara gudeessa inni kun fuudhee galmaan ga'a. Namni gara gudeessi immoo isa gara fuudhee galmaan ga'a. Maalan jedhe? Inni kunis hin baata. Atis hin baatta inni si baata. Inni kunis si baata atis hin baata. Lakkaa qajarittiin karaan geejjibaa jiru. Jarri wangeelaan deemaa jiru. Jara wangeela dunuunfatee jira. Mo'aa nama kanaan deemu. Si dhiibu malee homaa sin godha. Si darbatu malee sin kuffisan. Dhimma qadandaramta malee lamaan sin naan. Waaqayyo mata taphachiisee keessaa si baasa. Haleluuyaa. Waan sitti meeshaa dhabuu barbaadu isa kana wajjin deemu. Amma sin darbatanis jedhee sitti lallabu dhiibichaan isin jiru sin jira. Yoo ati siriitan daddarbamteetu bakka ta'e buuta malee lafan dhoofu. Kanatu si keessa jira. Warri biddeen tolchitan. Otoo eeleetiin siqiin ibidda akkatti nama gubeettu miti. Waa'ee jara kanaatiin moodachaa tolbatti dabalame abiddi. Inguma horii lafaa kana. Maaliif hin gubne? Kana nyaata. Bara dhaloonni waan qabatan nama ni tatu waan qabatu qabda. Haleluuyaa. Namni waan barbaade haa nyaatu. Waan barbaade isaa waaqessu.
Isa kufee waaqessi. Isa seetana kuffise waaqessi. Ibidda dhiisi billaa ofitti dhaame yoo inni oolta. Haleluuyaa. Kasitti naa galan. Egaa wanti sirii jedhu barbaadu nama gara mureessatu wangeela fuudhee galmaan ga'a. Nama akka Phaawulos, nama akka Daani'el, nama akka Abdiinaagoo harka keessa ol kaasa. Waaqayyo bara keessatti dibee silaa kaafatu. Garaa keenya wanne dalan nama dirree kibba ofii keessa rakkata. Jarri kun saree walii galanii dhufan otuu wal biraa shaqanii tarii jilbeeffachuu danda'u jarri kun sadan. Amanatanii dhuma walii galanii jiru. Macaafa keessa walii galanii dhufan an jedhamu jiru garuu. Tarii hin jilbeeffannu jechuun isaanii waan hafu miti. Kanaaf wanti isin jechuu barbaadu wangeela lallabuu yoo barbaadan boru dhaloota guddisuu yoo barbaadan garaa keessa muradhaa. Nama gara kuteessa ta'a. Hin agarree bartuu Phexros gaafa maarkabni caccabutti garaa muran. Kabis ta'u biiftuu ifa dhaabduu jiiftuus Waaqayyo mana ceesisa jedhe. Garaa isaa guutuu amanatee nama garaa kuteessa Phaawulos. Harka keessa ol kaasa. Bara keessa faarfattuu gara mureetti, micayyoo gara mureetti, dargaggeessa gara mureessa Waaqayyo si haa taasisu. Yoo barri ammaati Waaqa duukaan galle harka keessa ol kaasa. Beelli dheebuun kan Waaqa duukaa hin galchin. Ittamus reeffamus wangeela fuudhee galmaan ga'u. Haleluuyaa. Waaqayyo si haa taasisu. Carraa naa kenne keessatti asirii kadhadha Waaqayyo si haa taasisu. Haleluuyaa. Geessee dhangalii nama gara mureessan taatu taanaan. Daani'el 3:16 na dubbisaa beeraati. Kanarratti Shadraak, Mishaaqii fi Abdineegoon as dhaggeeffadhaa ka amma itti dhiyaataniiru mootii sanitti. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Jarri Abdiinaagoo faa Shadraak faa mootitti dhiyaatanii waan jedhanii dhaggeeffadhaa isheeraati. mootichaaf deebisanii Abdiinaagoo faa Shadraak faa Meeshak faa mootichaa deebisanii yaa Nabuukadnezar yaa Nabuukadnezar waa'ee kanaan nuyi deebisiif kennu iyyuu nu hin barbaadu. waa'ee kanaa waan masiin jennu iyyuu hin qabnu. Oolchuu yoo ta'e immoo Waaqayyo keenya inni nuyi waaqessinu Waaqayyo keenya inni nuyi waaqessinu ibidda boba'aa keessaa nu oolchuu hin danda'a. ibidda boba'aa kana keessa oolchuu nu danda'a. Ana dhaabadhaa jarka keessa ol kaasa. Waaqayyo barana gadi bu'ee rakkinaatti jirtu keessa qabeessi oolcha. Dhiphinaatti qabdu keessa qabeessi oolcha. Sinuwwaa miti maatii kee biyya kee oolcha. Harka kee darbatu Waaqayyo nu oolcheera. Tinuufuma harka kee keessa nu oolcha yaa mootii. yaa mootii waan barbaadde gootu Waaqayyo ni nuti waaqessi harka kee keessa nu oolcha. Yoo kana fedhuudhaa baatte iyyuu ila harka kee ol kaasi. Yoo kana fedhuudhaa baatte iyyuu yoo ta'es yoo ta'uu baatte iyyuu Waaqayyo si oolcha. Ameen. Ishiraaji Nuyi waaqolii kee akka waaqessinee ila yoo ta'es yoo ta'uu baatte yoo ani nu oolche yoo nu oolchu baatte ima duudha malee Waaqaatu warqeerra cabacabte kana hin waaqessin. bifa fakkeenya warqee irraa hojjetame ati dhaabdeefis Bifa ati dhaabde kana bifa warqeerra hojjette kana hin waaqessin. akka hin saganne beeki yaa mootii jedhan. Akka hin saganne garaa kee bira harka kee ol kaasi. Namni illee hinduuti hin badne seeqa Waaqayyo bara na barsiise agarsiisa. Haleluuyaa. Mee harka kee bootti badu Waaqayyo mana na barseera. Gaafa kana fiingee afuufeeti. Afuufsisee gana lammata ofitti waame silaa. Biiroo kiyya keessa hojjetti si jarri kun sadani. Jilbeeffachuun isaanii waan hafu miti jedhe. Ofitti waame shaariidhaaf meeshaa jedhe. Mee amma jilbeeffadhaatu sagadaa hin afuuffama. Irra sinii darba. Sagadaa mee koottaa jedhe. Jarri kanarratti malsi deebisaniif maani Nabuukadnezar jedhani. Duuna malee eenyu jedha amma. Eenyutu jedha amma mee ani nan jedha warri jettan. Ibiddatti deemaa jiru maali nisaan galan jedhu akkasuma jilbeeffatee nisaan galan jedhu booda maaltu ibiddatti na oofe. Ibiddi akka jiru beeku joo jarri sadan dhugaa Waaqayyo ibiddi akka jiru beeku akkasuma jilbeeffatanii booda yaa Waaqayyo nafseedha kan horiisin jedhaniini. Eenyu dhiira ta'ee ibiddatti deemaa garuu jarri garaa isaanii guutuu Waaqayyo amananii.
Yoo ibiddi sun gubee ajjeeses akka mirga abbaa dhaalan hin beeku. Kanarratti marsii guutuu deebisanii gootoodha yoo hin rukutu. Waggaa fuuldura mootiidha. Waggaa fuuldura dhaabattee kan agartu. Ayyaana waaqaatu irra jira. Jarri marsii kana deebisnaan hin qabanii abidda keessa buusutti warri hojjettoota isaa guban harka keessan ol kaasaa. Diinni kee barana si gubuudha bee gubate. Mee diinni koo na gubuudha bee gubateera. Kaaba kibba baadiyyaarraa siif bahee diinni kee kaana. Haleluuyaa. Egaa jara sadan hidhanii ibiddatti gad darbachuu gaana gahe hojjetaa isaanii ibiddi lafa harka kee ol kaas. Waaqayyo barana diina kee dhahee lafaan dhaabe. Maadha koo waaqayyo maxxaman. Gaafa sii galu qaba. Hidhanii jara sadan keessa buusanii gaafa jara sadan keessa buusanii hin sardame. Mee akka keessa ol kaasaa waaqayyo barana diina koo sardeedha. Sirriitti sagalee keessa ol kaasaa waaqayyo barana diina koo sardeedha. Mee si warri sarda jettan sardeen reebii ana mukaa waaqayyo barana diina kee ari'ee biyyaa baasa. Maadha koo kattan dubbatuudha. Mee waaqayyo diina koo sarda jedha. Isti warri sardeettan bichaan harka keessa. Waaqayyo sardeetuma si agarsiisa. Akkuma ati sardan sardeetoo si agarsiisa. Hin sardamtee namittiin. Ofiidhaa ibiddatti darbatanii sardaman. Gaafa kana gurguddoota bira deemeetu silaa nama sadii darbanne eessa namni tokkicha eessaatti dabalame. Eessaatti dhufe moo akka makkaataan isaa jedhe ani hin beeku yaa mootii nama sadii darbanne abbaatti makame nuti hin beeknedha. Waaqayyo barana dhimma keetti sii makama. Meekuma kee kana bari waaqayyo dhimma kootti naa makameedha. Dankara kaa hundi san daangaa ijaaru hundi san garuu waaqayyotti darbee si hojjeta. Nama sadii keessa buufne silaa eessaatti gadi dhufe meerka kee ol kaasi waaqayyo gabbaa garana jedha. Gadi si bu'ee keessa si baasa. Gadi si bu'ee si jijjiira. Keessa buusanii namittiin sardamtee hojjettoota tol deebi'ee isaan dhufan isaan kunoo jennaan nuti nama sadii keessa buusuun fuula keetti beekama namooti. Itti nu darbatanii sardaman natti fakkaate warreen hojjettoonni nama sadii keessa buufnee abbaatti makame nagarreedhanii garuu ilma waaqayyo gadi dheef. Gadi si bu'a kaabarana. Ilma kee hojjechuudha. Ilma keetti darbuudha. Ilmi waaqayyo gadi si bu'aale. Mee ilmi waaqayyo gadi naa bu'a jedha. Ani kutaa kana keessatti arge kan waaqayyo gadi bu'ee dhimma namaa hojjetu. Waaqayyo barana gadi bu'ee dhimma keessiif haa hojjetu. Gadi bu'ee dhimma kee wal siyaa qixxeessu. Hin barattaa hin daldaaltaa. Biyya fagoo deemuufi waaqayyo gadi si haa bu'aale. Abbaa barbaadeen eeggatiin waaqayyo gasii bu'ee jenna. Abbaa barbaadeen amanatiin waaqayyo gasii bu'ee jenna. Gadi bu'ee wajjin faarfata ibidda keessa. Asii machi sochuu. Murri gannaa beektu akka malee lama dhufe namni murri keessa darbaa wal argaa murri keessatti ibidda keessa asii machi deemu. Waaqayyo barana dhanna kee waan itti jijjiiru hin beeku garuu ani hin beeku garuu waaqayyo barana dhanna kee waan itti sii jijjiira. Yoo siin jedhan jecha akkasii waraannetti mirga kee ol kaasa. Yoo si darbatan akkasii buufifnetti waaqayyo dhimma kee hojjetee bifa kee jijjiiree diina kee fuuldura si dhaaba. Mee warri waaqayyo dhimma kee hojjetee isinii qabu xumureera gara xumuraatti oofaa jiru. Nama gara kutee katabaa barbaadu. Kanaan oolte jarri. Kanaan ibidda keessa dabarte jarri. Kanaan injifatan jarri. Amma kadura beeksisa gubachuu baate as garagareetti waan waaqaaf diinee goofa jechuu jammarega. Abidda keessatti wajjin ta'e waaqayyo barana diina kee waa wallaalchisa. Dura beeksisa gubachuu baate hamma immoo deebi'eetti
warri waaqaaf biyya gogaatti waaqessinee dhiqa. Warri waaqaaf biyya gogaatti sagan miila keessirraa cite arga. Yoo dandeesse keessa dabarte waaqayyo akkaatti beeksisa sii baasa. Haleluuyaa. Yoo nama gara kuteessa taate yoo kanatti amanta waaqayyo ayyaanda kee gaggaragalchee galmee keessee dubbisa. Jarri kun sadan wanti isinitti mo'aa jiraate ibidda dachaa torba bo'oo keessa kanaan darba. Dhumateera bakka hallaqe warri kana amanattan warri wangeelatti gara keessan guutuu amanattan hima sin darbatu hima sin dhiibu hima beelota hima dheebota garuu badduun baatu waaqayyo keessa si dabarsa. Meerka keessa lukkasa waaqayyo keessa na dabarsa jedha. Kanaaf nama gara mureessa ta'uu si barbaachisa. Nama gara kuteessa ta'uu si barbaachisa. Otoo shan qabdee shan gallakiftuu barri keessirratti hin dhumin. Anuma qabda galmaan gahe. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Harka keessa ol kaasaa sin eebbiseeti nan xumura. Shamarran gara mureetti, dargaggeessa gara mureessa. Faarfataa gara mureessa, saba gara mureessa waaqayyo sinaa taasisu. Nama dubbii waaqayyo irraan garagaru. Nama dubbii isa lafa kaa'een deemu. Waaqayyo bara keessatti sinaa taasisu. Meekreedha yaa waaqayyo jedha. Nama gara mureessa na taasisu jedha. Yaa waaqayyo jedha. Nama gara kuteessa na taasisu jedha. Namni gara kuteessi Yesuus duukaa deebi'een kan harka kee ol kaasu. Hangalee haa ta'u malee Yesuus duukaa hin galin. Hantaa'e haa ta'u malee Yesuus duukaa hin galin. Nama kana dabarsee lolatti maana kennu si haa taasisa. Daraake kunoo keessa darban jirru dubbisi kunoo soba yoo ta'e Daani'el boqonnaa 3 irraa kaa dubbisa. Waaqayyo bita boba'uu nama oolcha. Balaa tasaas nama oolcha. Impereperamiina irraafamiina kunoo jarri sadan ibidda keessa oolan. Fataa jira waaqayyo waan hin oolle keessa sin oolcha. Waaqayyo waan hin darbamne sin dabarsa. Haleluuyaa. Siyooti namni qoramee hin dabarre. Karaa dhaloonni baay'een irra hin dabarre. Yooti nama gara mureessa taate waaqayyo si oolcha. Harka keessan mataa gara irraa tolitti buusa waaqayyoon galateeffadha. Itti dabalaa sirriitti waaqayyoon galateeffadha.